Ajamar kafuune kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jennaa kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube namoonni YouTube chaanaalii keenya muhaa Oromoo YouTubeif haarawaa taatan muhaa Oromoo YouTube subscribe gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jecha qophii keenya ammaaf qabannee isinitti himuudhaan hamma dhuma sagantaatti isin waliin kan turu ana muhaa Oromooti hamma dhuma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Walwaraansi guddaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti erga mariin Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashalaa'ee booddee kan durii caalaa jabaachuudhaan babal'atee guutuu Oromiyaa keessatti meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n hanga naannoo Finfinneetti ammoo tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise mootummaan gamasaatiin waa'ee lola guddaa yeroo ammaan tanaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru irratti waan jedhu qabaachuu baatus lola gaggeessaa jiraachuusaa ammoo ajajaa waraana waliigalaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa akeekanii jiru. Noota shanee yeroon itti balleessinu amma jechuudhaan Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa dhaadatan lola ulfaataa guyyaa lamaaf adaa bargaatii fi jaldutti deemaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo humnoota mootummaadhaa akka baala mukaatti harcaasuun injifannoo boonsa gonfatee jiraachuu himee wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru humna lafoo fi qilleensaatiin hoggaatu. WBO'n humni qilleensa Itoophiyaadha haleellaa uummata nagaa gubbatti raawwachaa jiruun gaaga'ama hamaa namoota nagaa irratti qaqqabsiisaa jira. Lubbuu ijoollee fi akkasuma ammoo manguddoota danootis galaafachaa jira jechuudhaan ammoo kan hime tarkaanfii humnoota lafoo irratti fudhataa jiruun ammoo injifannoo guddoo gonfachuudhaan diina uummatarraa ittisaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kan beeksise tarkaanfii ofirraa qolannaa fudhachaa turerraa ammoo gara tarkaanfii deebisanii haleeluutti cahuudhaan lola jabaa ammoo guyyaa lamaaf walitti dhaabuudhaan adaa bargaatii fi jaldutti adeemaa jiru. WBO'n halkanii fi guyyaa diinaaf otoo hin jilbiiffatin tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun humnoota mootummaa injifatee lafoota hedduu dhuunfachuudhaan meeshaalee gurguddoos irraa dhuunfachuu beeksisee jira. Humni waraana Abiyyi Ahmad ammoo lola kanarratti hedduu rifatee meeshaalee gurguddoo akka Zu-23 fi madfii hawaasa irratti dhukaasaa turu. Ajajaa WBO naannichaatis ammoo kan himan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haleellaa meeshaalee gurguddoo mootummaan raawwachaa jiruuf kan duubatti deebi'uu miti tarkaanfii WBO'n fudhatu jabaateetis itti fufa jechuudhaan ajajaan naannichaatis kan beeksisan. WBO'n giddu galeessa dabalatee lixa Oromiyaa fi amma kibbaattis tarkaanfii jajjabduu wal fakkaatu fudhachaa jiraachuus himee jira. Humnoonni mootummaa danuunis ammoo lola jiddu galeessatti gaggeeffamaa jiruun adaa bargaa fi jaldutti harka isaanii kennachuun kan himame. Ajajoonni dhibbaatii fi akkasuma gama biraatiin ammoo miseensonni hedduunis WBO'tti harka isaanii laachuu ajajaa WBO naannichaatis beeksisanii jiru. Lolli ulfaataan kan durii caalaa akkaan jabaatee fi ammoo meeshaalee gurguddoodhaan dabalame kun WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamuu kan jalqabe yeroo dhiyoo asitti ammoo keessattuu torbee kana keessa akkaan hammaachuudhaan gara jiddu galeessaatti babal'achaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lixa Oromiyaa jirus otuma ammoo mootummaan achitti dhaqee rukutuuf yaalu gama giddu galeessa biyyattiidha birgeediin hedduun galaa jiraachuunis dhagahamee jira. WBO'n lola lixaa fi kibbarratti gaggeessaa jiru gama giddu galeessa biyyattiitis fidaa akka jiru beeksisee jira. WBO'n imala bilisummaa milkeessuu isa jedhuun ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun injifannoo gonfachuu qofa otoo hin taane ammoo diinas naasisee akka jiruu fi mootummaa Abiyyi Ahmad harka sibiilaa jabaan qabuudhaanis kokkee qabee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfiiwwan jajjabduu WBO'n fudhachaa jiru kanaafis mootummaan ammoo deebisaa laachuudhaaf haleellaa qilleensarraa yeroo garagaraatti raawwatus haleellichaaf ammoo kan saaxilamaa jiru namoota nagaa siviilii ta'uunis himamaa kan jiru. WBO'n ammoo deebisaa jabduu laachuufis akka jiru kan beeksise humna lafootiin humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad mogolee ciraa akka jiruu fi Oromiyaa ammoo lafa awwaalcha diinaa gochuudhaanis humnoota mootummaa simachaa jira.
jiraachuu WBO'n beeksisee jira. Humnoonni tika mootummaadhaa obboleessa ajajaa olaanaa WBO obbo Abarraa Dirribaa Lammeessaa ukkaamsuudhaan achi buutee dhabamsiisan. Humnoonni tika uffata siviilii uffatanii fi poolisiin obboleessa ajajaa olaanaa WBO Kumsaa Dirribaa yookaan Jalmarroodhaa kan ta'an ammoo obbo Abarraa Dirribaa Lammeessaa magaalaa Buraayyuu naannoo Keellaatti ukkaamsanii gara bakka hin beekamneetti fudhachuu miseensi maatii tokko siman. Obbo Abarraan abbaa ijoollee 8 nama hojii qonnaan jiraatu waytii ta'an. Obboleessi Jalmarroo kun kanaan duraas ammoo irra deddeebiidhaan yeroo hedduu qabamanii hidhamuudhaan ammoo waggootaaf erga hidhatti ammoo dararamaa turanii booda dhiheenya mana hidhaa aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaatti argamurraa gallakkifamuun isaaniitis himamee jira. Erga hidhaarraa gallakkifamanii boodaas obboleessi Jalmarroo kun yaaddoo nageenyaa qabaniif jecha maatii ofii isaanii dhiisanii gara magaalaa Buraayyuutti ammoo dheessuudhaan Buraayyuu naannoo Keellaa jiraataa akka turan kan himame. Humnoonni tikaa fi poolisiin ammoo bakka isaan buna dhuganitti itti marsuudhaan waraqaa eenyummaa isaa erga ilaalanii booda ajjeesuudhaaf shagguxis akka itti qaban ammoo dubartiin bakkicha turte tokko miilatti kufuudhaanis akka hin ajjeefamneef irraa kadhataa akka turtee fi battaluma san ammoo qabanii fudhataniitis akka deeman namoonni haala ture arganis ni himu. Obbo Abarraa ukkaamsanii erga fudhatanii booda ammoo konkolaataa lamaan gara mana jireenya isaanii dhaquudhaan sakattaatis akka turan ibsan namoonni. Haalli obbo Abarraadhaa nu yaachisa kan jedhan miseensi maatii Jalmarroo humni mootummaa kana duraas ammoo mana jireenya isaanii gubuudhaa fi mancaasuun haadhaa fi abbaa isaa ammoo hidhanii hidhatti ammoo dararaa akka turan kan himan. Yeroo ammaatis dhiibbaa miseensota maatii mudatu akkaan hammaatee jiraachuus himu. Keessumattuu erga mariin araaraa Tanzaaniyaa Daar es Salaamitti taa'amaa ture fashalaa'e asitti maatii Jalmarrootii fi qabsaa'ota biroo irratti fuulleeffachuun adamsuu hidhuudhaa fi ammoo dararuun hammaatee jiraachuu maddeen ibsan. Erga mariin fashalaa'e as lollinis itti fufee jiraachuudhaa fi guutuu Oromiyaatti ammoo dararaan lammiilee nagaa mudatu akkaan hammaatee jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Walwaraansi mootummaa fi WBO gidduutti yeroo adeemaa jiru kanatti maatii qabsaa'otaatii fi akkasumas namoota gameeyyii hundaa fira keessantu bosona jiraa fi akkasuma ilmaan keessantu ABO Shanee keessa jira. Gama biraatiin ammoo ABO Shanee deeggartuu fi soortu maqaa jedhuun namoota hedduus badii tokko malee walitti qabuudhaan kaan fixaa kaan ammoo mana hidhaa keessa mootummaan buusaa jiraachuun kan saaxilame. Gama biraatiinis ammoo murtoo seeraa malee ajjeechaa jumlaa mana hidhaatii baasanii irratti raawwachuunis kan durii caalaa hammaachuudhaan itti fufee jiraachuus maddeen himaniiru. WBO'n lixa Shaggarii fi Finfinnee jalatti tarkaanfii fudhachuudhaan meeshaalee waraanaa gurguddaa hiikkachuu hime. Lolli guddaan WBO fi mootummaa jidduutti Finfinnee jalatti gaggeeffamaa jiru kun lafoodhaa fi qilleensarraan oggaa ta'u WBO'n ammoo adda waraanaa kana dabalatee bakkoota hedduutti lola guyyaa har'aan tana gaggeesseen injifannoo goonfachuudhaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduudhaa fi ajajoota 200 akkasumas ajajaa 1,000 bakkarraa deebii hin qabnetti ergu WBO'n lixa Shaggar himee jira. Giddu galeessa Oromiyaatti WBO'n kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessa sossoo'u guyyaa har'aan tana tarkaanfii waraana mootummaa faashistii PP jedhuun raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen injifannoo goonfachuudhaa fi barcuma mootummaa Abiyyi Ahmad ooluun injifannoo galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Jajjabeewwan onnee sibiilaa warri diina halaalatti jibban ijoolleen Marroo Dirribaa godina lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa Jalduu hanga Finfinnee jalatti ammoo ijoollee Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa diina uummata Oromoo duguuguudhaaf deemaa jirtu irratti tarkaanfii laaleessaa fudhataniin hedduu ajjeesanii garii madeessuudhaan meeshaalee gurguddoo doolaara Ameerikaatii fi kadhaadhaan biyya alaarraa muummee Abiyyi Ahmad galfate mortora dishqaa baazuqaa BKM fi sniper dabalatee meeshaalee gurguddoo muummee hin qabne mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti galchee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa beeksisee jira.